Bulluko uffachaati kan isaan jiranii waan isaan biyyaaf oolaniif kun gahaa miti garuu egaa nama kabajuun waanuma xiqqaarraa eegala waan ta'eef ulfina guddaa qaba Bullukkoon uummata Oromootti egaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Abbaadulaa Gammada yeroo ammaa gara teessoo isaaniitti deebi'aa jiru egaa nama hojjetee ulfinni malu ga'uun dirqama jechuudha. Keessattuu kabajamoo Abbaadulaa Gammadaa wanni godhanii waan addaati maaliifi daa'imman saaleessa sammuu qabanii namni hin yaadatu maatiinis kanuma ifii dhale manatti dhokeessa kun bahanii akka carraa garagaraa arkachuu danda'anii fi tattaanfiin gochaa jiran kan jajjabeessuudha. Eeyyeen yeroo ammaa immoo paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti ijaarsa siyaasa baadiyyaa kan ta'an obbo Saadaat Nashaa yeroo ammaa abbootii gadaatiin qaama biraa Bullukkoo uwwisaati jiran ta'anii jiru jechuudha. Egaa kuni nama hojjate akkanatti waa walii kannuun wal kabajuun aduma ummanni Oromoo ganamarraa qabu kan agarsiisudha. As keessatti gaa maali wal kabaju wahii waa kannuuni kuni akkanumatti itti fufuu qaba nama hojjate galateeffachuun karaa fuulduraattis akka hojjetu jajjabeessuun akka barbaachisaa ta'e kun agarsiisu tokko. Eeyyeen egaa ummanni Oromoo callisee miti kanis namas jaju callisee miti kan namas badhaasu nama waa maluuf hin hanqisu waan argachuudhaa qabus immoo sadarkuma sanii laachuutiin gahee guddaa kan qabu ta'uu isaati. Egaa yeroo ammaa immoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Lagadaafoo Adde Abiibaa Siraaj yeroo ammaa gara waltajjiitti waamamanii egaa keessattuu Adde Abiibaa Siraaj erga gara bulchiinsa magaalaa kana gaggeessuutti dhufanii hojiileen piroojektonni adda addaa akka fakkeenyaatti hotel Maxuunash Dibaabaa kanaa fudhachuu ni dandeenya. Hojiinsaa si'aa'ee tajaajila barbaadamu sana kan akka danda'uu fi gahee mataa isaanii bahuu isaaniittis odeeffannee jira. Eeyyeen egaa hojiiwwan gurguddaa hedduu baay'ee hojjetamee jira. Egaa yeroo ammaa immoo akkuma pirezidaantii taantu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu kilaastara magaalaa Addee Caaltuu isaanii badhaafaman waggaa 3 dura yookiin bara 2010 dhakaan bu'uuraa giddugala gabaa qonnaan bultootaa kanatti yeroos pirezidaantii taanaa fi hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa ta'anii kan dhagaa bu'uuraa ka'an kennaan gootaa Dr. Abiy Ahmed ministeerri muummichaa kennaa addaa guyyaa har'aa qophaa'ee fi kennaan kunis kennamaafiti kan inni jiru. Egaa bakkee isaanii buutiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fudhachaa jiran fardigaa uummata Oromoo biratti kabaja guddaa kan qabudha. Kanaafis uummanni bulchiinsi magaalichaa kabaja isaaniif qabuun firiin isaanii har'a ga'uusaa itti agarsiisuudhaa fi bakka isaanii bu'anii kan fudhachaa jiran jechuudha. Eeyyeen egaa akkuma sila kaasnee nama waa hojjateef waa yaaduun kabaja kennuun kabaja maluuf akka goonfatan gochuun aadaa Oromummaati. Oromoon akkuma sila jenne callisee lafaa ka'ee kan nama badhaasu kan nama galateeffatu miti waan hojjatteef kan galatatti sii galchuudha. Egaa waa'een fardaa uummata Oromootiif bakka addaa qaba. Waa'ee waantaa diina ofirraa ittisuu fi waa'een eeboo immoo diina ofiitti waraanuu fi egaa hidhannoo guutuu ummanni qonnaan bultoonni bulchiinsa magaalaa Lagadaafoo Lagadaadhii kallattiidhaan ministeera muummichaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif abbaan bulloo jaamanii jiran abbaan fardaa kanaatis baay'ee bareedeera. Akkuma kaasanitti masaraa mootummaa bulchiinsa biyyatti. Eeyyeen egaa kana dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo garagaraatti naannoo Oromiyaa iddoo garagaraa deemanitti bakka farda badhaafamanitti fardeen isaan badhaafaman kallattiidhaan giddugala paarkii Inxooxxootti galchanii namoonni madda hawwata tuurizimiitiif gara sana dhaqan fardeen kanneenitti akka gammadan gochaa turuun isaanii ni beekama. Ammas dabalataan farda dabalataaf ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatanii jiru. Kuni maal nutti agarsiisa waan gaarii yoo hojjatte seenaa keessatti kan yaadatamtuudha. Keessattuu dhakaan
bu'uuraa isaan bara 2010tti adde caaltu isaanii waliin ta'anii kaa'an kuni waan addaati. Obbo Shimallis Abdiisaatiifis fardi kan namaa jira hooggansa jijjiiramaa jaamee jechuudha. Eeyyeen egaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma sila kaasan bara darbee qonnaan bultoota 2,500 gara investimentiitti ceesisaniiti jiru. Bara kana immoo qonnaan bultoota 7,000 gara investaraatti ceesisuuf kan jiranii bakka qonnaan bulaan hin jirreetti homtuu hin jiru jechuutiin sila haasaa isaaniitiin mirkaneessaniiti jiru. Egaa maatiin qonnaan bultoota bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiif kennaa fardaa eeboo fi wanta bullukkoo asitti dabaliif jiran bullukkoo dabalaniif jiranii jechuudha. Tamsaasa kallattii OBN irraa eebba piroojektootaa fi daawwannaa piroojektota bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti hojjetamaa jiru wal qabatee egaa tamsaasa kallattiitiin isin darbaa jira hordoftoota keenya. Eeyyeen egaa yeroo ammaa immoo paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjiraa kan ta'an obbo Fiqaaduu Tasammaa yeroo ammaa kana fardi dhufeefii jira isaaniifis fardaa fi farda wanta eeboo akkasumas bullukkoon dhiyaatee fi jira. Waa hundi guutuudha. Laga Xaafootti wanti irratti hin jiru. Bakka tikfatan akka hin dhabne. Paarkiin ijaaramee jira waan ta'eef achitti daawwatan rakkoon qabu. Egaa bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessattuu qonnaan bulaan ammam akka garaa of ga'e kan namatti agarsiisu hojii isaaniif hojjetame bu'uureffachuutiin qaamolee kanneeniif kennaawwan adda addaa kennaa guddaa Oromoon nama jaalatuuf gootaaf badhaasu kan isaan badhaafamaati jiranii kun egaa badhaasa isa ijoo fi isa olaanaadha. Badhaasni akka kanaa kun yoo kennamu isa kana dura hojjetameef qofa osoo hin taane isa fuulduratti aantummaadhaan uummata kana tajaajiluudhaaf qophaa'ummaa isaan qaban sadarkaa barbaadameen guddisuudhaaf gahee guddaa kan gumaachuudha. Kun itti gaafatamummaa dabalataa fi dachaa simachuu ta'uu kan namatti agarsiisudha. Keessumattuu gaa arraan tana bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti itti gaafatamummaa hojjettu waajjiraaleen ijaaraman kun yoo namni sirnaan itti tajaajilamuu baate ijaaramuun qofti gamoon qofti dhaabbachuun faayidaa hin qabu waan jedhu kaasanii jiran pirezidaantii Shimallis haasawaa isaanii keessatti kun egaa kanarraa maal hubannaa nama hojjete yoo kawaa kannan kajajjabeessan ta'e kara fuulduraattis hojjechuu akka qabuu fi waadaatti kannachuudha ergamatti kannachuu kan agarsiisudha. Eeyyeen egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaatii jirtan tamsaasa kallattii OBN guyyaa eebba piroojektota gurguddoo bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti hojjetaman keessummoonni kabajaa eebbisaa jiranii kanatti aansuutiin egaa gara hoteela Atileet Xurunesh Dibaabaa eebbisuutti kan darbinu egaa ammas akka nu duukaa buutan gamanuma isin affeerra ammas turtiin keessan faana ta'u. Karaa siyaanaa waliin haa turu. Xurunesh Dibaabaa. A hotel named after Xurunesh Dibaabaa has been built here in Laga Xaafoo Laga Daadhii town and to be visited and inaugurated today by the senior government officials, delegation led by President Shimallis Abdiisa and Xurunesh Dibaabaa, the famous athlete that you know, everybody, the world knows. Congratulations, you all. First, Gustus will be shown out and then the rest will follow. Kun eebba piroojektota magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii tumsa hawaasaan hojjetame har'a eebbifamaa jira. Kallattiidhaan mana keessan teessanii OBN sagalee uummataan kanneen daawwachaa jirtan ammas sagantaan eebbaa kun kan itti fufee ta'a jechuudha. Jiraattonni magaalattii kanaa biyya sabaaf sablammootaa biyya jaalalaan tokkummaan wal danda'umsaan jiraatamu fakkeenya taatanii kan as keessa jirtan hundi keessa baga gammaddan isiniin jechuu barbaanna. እንኳን ደስ ያላችሁ። ዛሬ ከሚመረቁት ፕሮጀክቶች አንዱ የጥሩነሽ ዲባባ ሆቴል ነው። የጀግናው አትሌታችን ሆቴል ጥሩነሽ ዲባባ እንዲሁም አትሌት ስለሺ ስህን እዚህ ከተማ ውስጥ ስለሚገኘው እንኳን ደስ ያላችሁ። ኦቢኤን የህዝብ ድምፅ ደግሞ በቀጥታ እያስተላለፈላችሁ ይገኛል። መልካም ቆይታ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ኮንግራቹሌሽንስ። Baandiin shanan gadaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ammas bashannansiisaa jira turtii keessan nu faana ta'u.